maadii qofa irratti xiyyeeffattee ijoollee ta'an dhiiftee deemtu na dhibe. Amma ni dhufan hangandaa hojii haasootiin jira waa hunda haasootiin jira akka hojjaa isaan akka maal godhan akka qophaa'anii eeguu jiran hunda quban qaba si galee kun rakkoon qabu. Garuu ijoolleen waan kana ka godhe maadii qofaa miti nama shaniin godhan maadii alaafis haa ta'u waan fedhes haa ta'u namni dhiiga tokko laaqqate abbaa fedhes haa ta'u keessa jira waan san kafaluun dirqama si galee. Garuu wanni maadii qofti achi ba'ee maadii qofarra dubbiin deebitee addunyaan maadii qofarra garagaltu sun nangal ijoolleen ta'an footoon isaanii hin baan maqaan isaanii hin baan kun maaliif ta'uu danda'e kana naaf sun hundeessaa. Waan bareeda na gaafatte hedduu galate mul'aadha gaaffii bareeda. Ta dura asiin galateeffachuu fedha wanni si galateeffadhuu fi osoon sodaatin osoon baaragin kan hin dheessin kan hin ceehin kan hin mormin kan hin awwaalin baatee mul'achuun keessu dhiirummaadha. Kalamaffaa bakkuma haqaa bakkuma dhugaa bakkuma itti dubbanne anuma bira onnee guutuu tanaan dhaabbachuun kan qabxii lammaffaa inni sadaffaan ammoo isa jeese caalaa isa du'e obboleessa kiyya kan nama baduun qabu dhugaan nama baduun qabu anka du'e sanii wajjin jira jechuun kan kee ammallee waan bareeda. Kaadhumaa gaaffii natti gaafattes gaaffii bareedaadha. Gaaffii keessii deebisa. Akkuma ati qaabte obboleessi kan kee ana hariiroo si waliin qabdan hin beeku ati immoo garuu walquma hin qabne jettee sansii beeka. Akkuma ati amma himtee obboleessi kan kee tokkoffaa miidiyaan fayyadamu. Kana tura gabaatan ni beektaa. Namni isa beeku hin jiru kanaan tura. Miidiyaa kanarrattis yoo namoota lafarratti ta'e malee namni miidiyaa gubbatti akkaawuntii inni itti fayyadamu suuraa isaa hojii isaa namni beeku hin jiru. Ilaa waraan argee baati. Isin argee litaati. Ana obboleessa kee wajjin nyaanne wajjin du'ine information isaa namaan naqan. Obboleessa kee dura namni nuti yakkamaa goonee itti duulaa turre barbaadaa turre abbaa mana bane san nama gammee jaamu san. Sirna argeeffadhu. Gammeeni gaafa nuti isa barbaadnu argachuu hin dandeenye. Booda irra bilbilaan argan. Bilbilaan nutti haasa'e. An bakka tana kophaatii hin jiru waan kana ittiin goone namaan na gochise nuti hoogganaa qabnaa jedhe. Sirna argeeffadhu. An mataan kiyya bakka tana taa'ee waan kana yoon dubbadde naa hunajjeessanii dubbachuu hin danda'u. Wanni inni isin dheessaa jiruuf tanaafi an wardiyaa isaaniiti jee bilbila kiyya irraa fuudhanii akkana wanta kalleen godhe. Bilbilli kiyya amma fuudhamee laalamee naa deebi'ee jee. Kan hunda ka godhu eenyu jennee gaafannaan maadiidha. Tokko naa gabadhu lammaffaa. Gaafa mucaan waan kana haasa'u namni wayii dhufee keessaan na dubbise. Namni keessaan na dubbise sun intala dhalaa namuma ganda keessanii yoo ati beeku waatte hin beeku malee isin nama naannoo keessaniitti isin beekti. Tan madu bakka bultasan tarii ni beekti jee jaati. Maadiini waa'ee isaa namni sirriitti hime mucaa silaa gammee jaamu keessaa wajjin gocha kanaa kana hojjete osoo hin taane intala sani. Sirna argeeffatu dubbitan. Naa bilbilti jalaa hin kaasa. Ani maqaan kiyya kana akkana bakka kanatti hin jiraadha bakka kana kanatti hin dhaladhee waan akkana kana sitti muufii dhufee naan gette. Hin amanne taraa dura sagalee sinii waraabadde guutuu jira sagaleen. Okey itti fuufiin jira achi booda haasooyti. Warra akkana ka waraana qabu ka abalee qabu ka sikiina qabu ka shugguxii qabu warra wal jaaree waggaa 13 ol waggoota hanganaaf Saawudii tana keessatti hoogganaa fi miseensa walii ta'ee gocha kanaa kan hojjetu jira naan gette. Isaan kun hoogganaa qabaniitti. Eenyuree hoogganaan isaan kanaa gannaan hoogganaan isaan kanaa obboleessa keeti. Suuraa isaan naa kannite. Maqaa isaan naa kannite. Bira kuttee immoo araba inni bobbaasu naa kannite. Obboleessi kan keetillee inni hoggaa dhufee haasa'u san araba kan akka beeku akka hojii hojjetan ragaa beeku. Araba tokko osoo hin taane araba shan jaha ol akka beekuu himee jira jechuudha. Maaliif ijoolleen ta'an dhiifamtee obboleessa kiyya irratti xiyyeeffatanii ijoolleen ta'an yakkamtoota miti dhibbatti yakkamtoota. Ka mana banees ka tumees namoonnummaan shanan wajjin jiran san hundi itti gaafatama ammaas deemu jiru kanaaf obboleessi kan kee tooppii waan liidarshiippiidha malee ijoolleen ta'an haftee obboleessi kan kee itti gaafatama kajaa'u hin jiru. Murtee kanallee murteessin. Gammeen mataan isaa yakkamaadha. Eenyu inni gammee qulqulleessi. Maal jennee buufne gammee taasirraa maatii isaan barbaanne culul ta'uu isaan baafne haadha isaan baafne abbaa isaan baafne akkumaan obboleessa kee dabarsee kan kanatti isa honkannine kanneen jira kunoo maatiin akkasii irraa kan hin jiru garuu obboleessa kan kee wanni adda isa godhu tokko hoogganaa ta'uu isaati. Hoogganaa ta'uudhaaf ammoo ajjechaa mucaa kanaa keessatti ijoolleen isa wajjin nama jeefte sun hoogganaa isa goote. Ka godhe anaa miti warra wajjin jiru lammaffaa irratti waggaa takka ta'e waggaa lama ta'e ji'a lama ta'e Allahu a'lam ani hin beeku intalti sun dhuftee isa himatti abbaa manaa isii ka amma tumamee musteefaa jiru jira abbaa manaa kana ka tumsiise obboleessa keeti hanga tokko inni nu amane hanga tokko inni diide wanni adda godhu obboleessaan kee qabira edda fakkeenyaaf dhufee mucaan sun hin duune nun jenni nama kuma diidame irratti ijoolleen isaa wajjin qabrii qottee awwaalte garuu du'ee gette shuf akka inni taqa dhoyse amma gaafatee fi jarri shananuu
kawala boome kabilu soome hinjiru hundi isaanii shakkamtoota suuraan jedhaan baana keetteef suuraa gammeen bee jira biroo kun eenyu edda baasaan bulleen kan qoosiin galse kun eenyu kun obboleessa keetii no obboleessa keetii miti kun eenyu obboleessa keetii miti suuraan isaa maxxanee jiru maxxanee jira inni yakkamaa miti yakkamaa eenyu inni biizii takka ammoo gurraacha nama jaamu san okay gammee akkasuma baafnee jira obboleessa akkasuma baafnee jira gurraacha akkasuma baafnee jira amma gammeen hogganaa waan ta'eef waan ijoollee san bakka sanii bobbaasuuf tokko yoo gammeen qabame gammeen mataan isaa akka eenyudha dhifama maadiin akka gammeen edaas taa'ee amana sanitti namanne amma obboleessa kan kee yoo qabame waliin nu godhuu danda'u tokko akka hogganaatti itti gaafatama lama namoota shanan isaa wajjin hojjetan ka isaa wajjin gocha san raawwatan maadiin edaas taa'ee asa'uu didi nutti himuu didi inumaa hoggamtu yeroo takka maallu hin jee biran jiru huccuun meeqachaa ture faan hunjaa garuu harki sibiilaa mucaa dha'e isa akkasuma hoggansallee kakannu isa sadaffaa irratti immoo kingi hoggutaa kumutu naa godhe sadaffaa irratti obboleessi kan kee yeroo mucaa qaban san bakka san hin turre alaa deemaa dhufeeti baraarii lamaa dhufee mana kana jiraahii jeen ijoolleedhaan lakki yaa hogganaa keenyaan baraarii miti baraariin tokkicha kana eeganiiti mucaan kadu'e kanaaf baabaa kiyya gaafatteef gabaabumatti jarri shananuu yakkamtoota suuraan jara shananii bahee jira maatiin jara shananiitis saaxilamee jira maatiin mucaa wanni isaan fookas godhanii gara maatii keessanii deemuu barbaadaniif obboleessi kan kee irra guddaa fi hoogganaa isaanii waan ta'eef yoo kophaa isaa badii sana ittiin gaafatamu lakkii namaan na wajjin waan kana dalage haja'u taate as miidiyaarraas dhufee maatii mucaa biraarraas dhaqee hoggaa maatiin kun mana keessan dhaqees taa'ee nama kana kanaa wajjin ajjeefne jee waa'ee nama sanii himuu danda'uu qabaa jechuudha obboleessi kan kee akka yakkisu nama yakka sana akka kophaan baadhan yoo barbaade tokkoffaa asirratti deemnee gaafachaa turre nutti himuu dide nuti immoo isa duuba qorannee baaba wanni nuti qoranne yakka jara shananii qofa osoo hin taane hoogganaa ta'uu isaatu jechuudha. Kanaaf ammallee wanni si jechuu barbaadu suuraan jaraallee bee jira jara shanuu yakkamtoota obboleessi kee kophaa isaan barbaanne walumaan jiranii.